dhufnee jira faarfannaa booda jechuudha. Egaa asini jira qashtiin keessan karaa hundumaan gargaaramee jechuudha. Gargaarsa namaan qawwaan jechuudha ofirraa. Gargaarsa waaqayyootiin ala jechuudha. Namni gargaarsa namaa barbaadu gaafa namni sun waa ta'e gaafa namni sun kassade gaafa namni sun dhabe abdiin saacita jechuudha. Kanaaf ani san dulloomnee fi san duunerra abdiin kiyya jechuudha. Dhabu sargadhu saayidoon keer kazii midar maala kana. Kanaaf akka video kana waa xiqqoo irra buta waliin dubbadha. Abbaa ergaati fingala garuu jechuudha. Abbaa dhimmaati fingala dubbicha jechuudha. Innis maasilitti fakkaate qaama shaayii qaata buusee video dura irratti buusee jechuudha. Halas shaayii kiyya qorritee jirti. Aku bishaan tan ugam. Shusa wiyani. Please guys. Video nama hin hajjeesin dhugaa sinin jedha. Video nama yookiin daawwadha yookiin immoo like godha. Sinin jedha akkasuma video waraabuu gatii hin qabu. Duuba deebi'a wala sin barsiisan duuba illee ilaala jechuudha. Ulaagaa video waan maxxanfamuuf jechuudha. Kana baay'ee isinitti muhiim barbaachisu video na yaala najjeesina sinin jedha wala zala jirtanii warri hin dabalamne immoo dabalamaa gara kootti dhugaa sinin jedha. Diinni halkanii guyyaa haadu zim jedhee miki nyaata barbaade aboo ba'uuti. Dabala warri dabalamne dabalama ammallee jechuudha. Dhugaa sinin jedha dabalama. Warri ufu barbaade illee koottaa karaan bal'aadha jechuudha. Simbira jirra koottaa sinin jedha. Maal jechuu barbaadetanii namni tokko jechuudha. Maala sinitti agarsiisa. Walumaa galatti jechuudha. Namni gaafa ati deemtu deemee si ordofee akka kee irraa bareeduu didu akka kee ta'uufii didu yookiin akka kee waa hojjechuu dadhabu karaatti si cabsu barbaada jechuudha. Yeroo tokko miidiyaa kanarra waanuma na mudateetu waan nama sana mudatu na mudate amma na mudate anaani jechuudha. Edda nama sana irratti namni sun gaafa jedhu waan irra turree fi gaafa ni deebisana kennu baay'ina qabbaneessa jechuudha nallee jechuudha. Ani anarra turre gaafa na jechuun jechuudha. Amma dhufe jechuudha. Maal jedha sitaan sarmuu ofii garboomtanii sammuu namaan garboomsinaa jedhe. Daqa ilaala video isaa hunda barbaadaati. YouTube irratti Facebook irra ture jechuudha. Maal jedhaniini ati farfannaa kee farfadhu malee dhaba biraa hin haasayinii dhageettanii. Beezawwan kiristaanummaan kun ziippiidhaayi. Umnaanol wanti achi keessa akka malee namarratti fe'amu hin jiraayi kan jedhamu sanatu namatti dhaga'ama jechuudha. Mala akka ta'een beeku garuu jechuudha. Sammuu dhuguma amantaadhaan waan argitan wal bira hin qabsiisina. Amantaan wanti ani amanu jechuudha. Amantiin koo maatii koo lebdi gosa irra lebdi duraan dursee ana fayyisa jechuudha. Duraan dursee ana oofaa, ana gaggeessaa, ana jiraachisa. Ana gorsa, ana baasa, ana galcha jechuudha. Eenyuma gararraa haadha koo abbaa koo gararraa maaltu natti taana uffata koo gararraa nyaata koo gararraa dhabuu koo falgachuu koo gararraa amantii koo jechuudha. Nama kamiyyuu baagala isa kan gaggeessu qabeenya isaa miti beekumsa isaa firaan lammii isaa miti dadhabbii isaa miti amantii isaati jechuudha. Amantiin kee si gaggeessa malee hiriyaa kee hin gaggeessu. Mana tokko keessatti yoo jechuudha haadha manaaf abbaa manaarraa amantiin haadha manaa abbaa manaadhaan ta'u. Yoo inni hin amanne jechuudha. Yoo inni maalummaa isaa uumaa isaatiif waan isa uumeef of hin laanne isin jedhee gadhiisi jiraata yoo ta'e namni gulantaa keessa jiraatu qaba beezawwee jechuudha. Waan sodaatu waan ilaaluu of keessatti qaba gaafa dubbatu gaafa nyaatu gaafa dhugu gaafa tarkaanfilee namarratti fudhatu waan sodaatu qaba jechuudha. Namni nama sodaatu beezawwee beektanii dubbisa galee waaqayyoo warra foon rakkisanii sodaatina isa lubbuu ajjeesuu danda'u isa lubbuu baasuu danda'u sodaadhaa jedha. Kanaaf inni afuura nutti baafate afuura nu keessaa fuudhuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Nu afuuraan jiraanne beektanii afuura nutti baafame malee waan biraatti kan citee nu keessa galu afuura nutti baafate gooftaa afuura sanaan deemaa jira jechuudha. Afuurri sun amma nu keessatti giruutti immoo abbaa afuura sanaa kabajuu qabnaa jechuudha. Maaliif akka jiraannu beekuu qabnaa jechuudha. Beezawwaan gaafa dubbadhu gaafa waa balleessu ishii kanatti nama qoxxaru kanneen sodaadhu uumaa koo bichaadha. Hundumaa gararraa edda naaf galee edda dukkana keessaa bahee edda maalummaa isaa dubbisa galee isaatti dhamdhamee beekee edda gargaarsa ofirratti argee durallee dukkana keessa yoon tureyyuu dura wallaalummaa keessa yoon tureyyuu tarkaanfii koo hundumaa keessatti gooftaa koo nan sodaadha jechuudha. Deemtanii xabaqaa hin dhaabbatina waaqaa fi nama gidduu xabaqaa hin dhaabbatina. Ekelee ati akkasii miti maal hojii yuutuubii baate ekelee ati akkasii miti kiristaanni yuutuubii gubbaan jiru ta'e
as adu gadi bu'a. Kristaan hin jiru YouTube gubbaa ta'e okay. Waan irraa of eegdu qabda YouTube irra gaafa teessu jechuudha. Nama walitti buusuun haraama haraama. Seera kam keessattiyyuu amantaa kam keessattiyyuu barbaachisaa miti. Nama abaarsu barbaachisaa miti. Nama walitti naquun yeroo tokko Pastor Gammachiis Dastaa akkasiidha. Mee maqaa isaanii abbaa TV mo'aa jechuudha. Itti gaafatamaa dhimma TV mo'aa. Waan sana dubbatan yeroo tokko barsiisaa turan jechuudha. Bara 2022 lama ta'e 22 lama san jira 21 san jira fakkaata 20 keessa natti fakkaata nama dhokatee miidiyaa irraa hojjetuuf gatii isaa eenyu kan kaffalu gooftaa duwwaadhaan waan sana barsiisanii turan jechuudha gadi buutanii gadi fageessanii wallaaltan jechuudha waggaa lama dura jechuudha kanaaf nama dhokatee waa miidiyaa irraa hojjetutti kan adabu gooftaa duwwaadha jechuudha kanaaf ati namni naan argu jettee kana miidiyaa nama walitti buusuu nama wal diiguu nama walitti naquu miidiyaa kun beektanii waan baay'ee hojjette jechuudha fageessite waan baay'ee hojjette nama baay'ee ajjeefti jechuudha fakkeenya yoo laaltan karaatti naa caaluu ajjeesan kana miidiyaatiin jechuudha walii galtee miidiyaan jechuudha karaa kana akkana kanatti miidiyaan haraama guddaa hojjete ani nama nabaarree dhirsa namaa fudhannee haasa namaa hin dadhe qoosaa mataa kooti dandeettii mataa kootiitiin miidiyaa yaada kiyya ibsachaa wani video mataa kooti waraabee waan nama keessa hin qabu jechuudha maaltu amantaa fi miidiyaa nan YouTube kiyyarra wanti fide maaltu jira amma nama yoona waraabee keessatti waan nama dubbadheera waan namatti makeera waan namatti manni waan nama hin dubbanne jechuudha inna otoo maalummaa amantaa otoo barattanii gadi fageessin namarratti oliyaatanii amantiin jedhina duraan dursaati amantiin maalirratti dhorkaadha amantiin maalirratti heeyyamamaadhaati waa'ee amantii bara amantaa kam keessa yoo taatan jechuudha inna halaxuun namatti ijaaramu namarratti ka'uu namarratti walii garuu guruuppii kureet godhanii jechuudha inna warra kanarra xiqqoon dubbadhee dhufee guyyaa guutuu nan dubbadha jechaan ture garuu sa'aatiin arganne jechuudha inna ana obbeeka lafa dhufee beekaa faarfataan ani beeka obbeeka jechuudha ani obbeeka gorsa nan barbaachisu miti gorsa na barbaachisa an namadha waan ta'eef jechuudha nan dogoggoruu danda'a beekaa fakkaatee wallaala ta'uu danda'a yaani wanta inni hojjetu wanta inni calaqqisiisu wanta inni agarsiisu hundi waan salphachiisu ta'uu danda'a namni bakka diraamaa hin hojjetu waan adda addaa hojjetu okay akkan jedha Faayisaa Firii jechuudha nama of qulqulleessitee nama hin xooyeessinii jedha dhuguma jedhe weellisaan sun jechuudha dhuguma jedhe haala galabbii of fakkeessinii of qulqulleessitee nama hin xooyeessinii dhugumadha namatti gaafa quba kee qabdu ni kan muka gara keetti deebi'u laala dura dursi otoo yaada namaatti iffeen otoo nama garboomsuu hin barbaadin mana hidhaatti nama galchuu hin barbaadin maal turraa calaqisa maal agarsiiftee maal balleessaa ishii jedhiiti wanni jedhe ganaa wanni baratiin kan ol yaate hundi gaafa quba namatti qabdu iddoo siin qabuun amantiin koo ana keessa malee unkaan uffata koo keessaa miti ana keessa koo jira malee afaan keerra hin jiru jechuudha afaan keetiin immoo xabaqaa eenyu sin bitate sinumatti iyyuu sin eenyu xabaqaa sin bitate uumaa fi nama gidduu eenyu xabaqaa sin bitate jechuudha oo ta'es immoo karaa tokko bichaan nu kan waaqeffannoo jira karaa adda addaa waaqeffannaa guuta waaqeffannaa karaa sagalee karaa adda addaa nu dhufa itti fayyadamnaa jechuudha ergaan guyyaadhaan nu dhufa dhugaan sin hin jedhu unkaan isa miti appilikeeshinii moobaayilii irra gaafa macaafa qulqulluu dubbifannu guyyaadhaan nu dhufa yoo itti fayyadama wallaale garuu ergaa sun nurraa dhaabbata jechuudha mata dureen nuti nu gara keenya yeroo hunda xiqsii nu dhufa wati tartiiba isaa yennee itti fayyadamne nu dhufa jechuudha yoo isa yoo adda kutte inni iyyuu sirraa dhaabbata siiniif hin argamu jechuudha yeroo akka duraatti itti fufee jechuudha kanaaf ergaan karaa namoota waaqayyoo kaafates hin jira jechuudha nu dhufa gaafa akka jedhe paastarii tokkotu utuu nani muddama keessa jiru jedhe ebalu naa kadhadhu jennee nama kana hin beeku kanu silkii kiyyarratti bilbilame sagalee waaqayyoo gara koo dhufeen argee egaa yakka kiyya akkasitti
waaqayyo nama qaba waan ta'eef gara koo eegee dubbachuu danda'a deebi'uu danda'a gana otoo maalummaa amantiidha gadi fageessite hin baratin namarratti ijaaramu fi quba namatti qabuu fi waan adda addaa dubbachuun isin barbaachisu jedheetani anuuf beeka kalees eenyumaan iyyuu gaggeeffamne ani jechuudha akka tuyyatti of jijaafatoo hin taane akka kootti haadha koof abbaa kootiin gaggeeffamne amman gooftaadha gaggeeffamne jechuudha beeka jechuudha mana gargaaree beeka waanan dogoggora koobs baradheera lafa keessa darbuu qabsuma waaqayyoon darbeera namaan otoo hin taane isa kana immoo akkamitti uumaa koo ofirratti ulfeessuudhaaf dadhabee iddoo salphiidhaan firee na sammuu nama hin garboomsinaa namni aartiin hojjetu yoo ta'e okay kuni muluun maal fuudharee online irra aartii diraamaan hin jiru waldaa keessa sagantaan adda addaa waan tokkollee hin jiru jechuudha wankaan macaafa qulqulluu kana yoo ta'u hiittanii gara viidiyootti jijjiirre hojii isaa kanayyuu babal'ifne otoo inni baay'ee isaa kan fiilmiidhaan dhumu ta'a jechuudha otoo gara fiilmiitti jijjiirree ittiin hojjanna ta'ee jechuudha zimjennee suma dubbisnee sana bichaa otoo hin taane otoo gara fiilmiitti hiinna ta'e otoo gara viidiyoo garaagaraatti hiinne hojjanna ta'e dandeettii qabna ta'e karaa sananiyyuu namni irraa barachuu danda'a warri nu duubaan dhufuyyuu barachuu danda'u jechuudha jettanii waan xiqqoo asirraa argitanii namarratti hin ijaaramina gara sikireet gochaa ooltan guyyaa tokko immoo achi keessa buutanii hidhamtu jechuudha isinis na of sirreessaa ani of beekaa eenyumaanis gaggeeffameen beeku ammas eenyumaan gaggeeffamuun beeku hin barbaadu yaada namaas ishii kana fudhachuun barbaadu jechuudha ishii kana gorsa namni fidee dhufu jallinaaf ishii kana fudhachuun barbaadu yoo sammuun kun abboome yakkaa kolaalee nan deebi'a jechuudha dadhabbila kolaalee nan deebi'a sanaan achi namni bayee waa hojjechuu hin dandeenye bayee waa dubbachuu hin dandeenye yaada sanarratti fe'uu hin danda'u jechuudha nama dhibuuti kanaafi nama hin garboomsinaa duraan dursaati iddoo kanadhaati iddoon itti balleessi iddoon itti dubbiin inni itti irra dhaabbate maal akka inni hojjechuudha miidiyaa bayee ilaala otoo namarratti hin ijaaramiin jiru jechuudha abdii namaa manaan baanee jedha faarfataan abdii namaa manaan baane nuti bara nu murame qabna abbaa nu gaggeessu qabna isa afuura nutti baafate qabna waan nu uumeef waan nu tolchee beeka miti iddoon lafa nuti deemnu beeka jechuudha lubbuu namaan baafne miidiyaa ba'uun lubbuu namaan baafne nama namaa nabaarre gandummaa keessa dhimma hin qabu siyaasa keessa dhimma hin qabu nama kamirraa dhimma hin qabu jechuudha miidiyaa namaa kamirraa dhimma hin qabu dandeettii kooti waan natti fakkaate nan hojjedha yoo gorsillee qabade nan gorsa abbaan barbaade fudhata abbaan isaan taane immoo hin dhiisa jechuudha namarraa gatii hin qabu isiniin jedha baay'ee isaa ta'u diiguu barbaade nan diiga garuu kaleessa dhufee har'a miidiyaarraa waan arge haasa'uun natti hin tolu anarraa bu'aa lafa tasii gadee jechuudha lafa bu'aa qabbanaa dakatti sakkaan jedhaa xiqqoo ishee jechuudha taraa waan argeemman iddoo hin qabu kanumas ni
bisi no sako timades ichakona chamse inna nabdi kote kurade tigale michuna gawamse utunina bisi no sako timades ichakona chamse Ichitiko ninka waltachi dibase aman garana ma gafi koto konde bi tela terrasit nata se nama Ichitiko ninka waltachi dibase aman garana ma Gafi koto konde biit latte sitwar nata sise nama si ergate itindu kanao ilacha kambiraf matanana nafkuta meruba awi koi mlatu Mityana masubi amagi dubbatu namasi argate itindu kanao ilacha kambiraf matanana nafkuta miruba awiko imlatu Mityana masubi amagi dubbatu Arrayartu durang ane sandure kunesa kechimni ke kunandang ada jai kama alako chichirte na ko dem so kita Arrayartu durang ane sandure kunesa kechimni ke kunandang Ada jai kama alako chichirte na ko dem so kita kurra ini yu kambira sina faye oneko osibira ansing kaba dilbi buduke nirraneko barakot nasora Kurra ini yu kambira sina faya oneko osibira ansing kaba dilbi buduke nirranne barakot nasura namasi argate itindu kanao ilacha kambira Namkuta meruba awi koi mlatu Mityana masubi amagi dubbatu Namasi argate itindu kanao Ilacha kambiraf matanana Namkuta meruba awi koi mlatu Mityana masubi amagi dubbatu Nakadesi baladesani kanketi Atanaf arkaku samnagati
naafin dhaabatumi iddoo kee. Hundumaa dhaamatanaaf fi kophaa kee. Hundumaa dhaamatanaaf 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 kophaa kee.
Garuma sada nuna jiri Satima yetu Yotikazema Dandeni tu Yomiyalema Irradite bisi shantama Barbachi suskudi kullama Ammadinda unda ko Insango hatu vetuko Irradite bisi shantama Barbachi suskudi kullama Ammadinda unda ko Isafingo hatu vetuko Bekumina pelesa kana Wakayo vijayatulapana Garuma sakami fati Wambirani tahu kumkuma Bekumina pelesa kana Wakayo